Anadha. Bilbila koo akka hin qaabne beeka. Garuu maaliif akka irra deddeebi'ee bilbiluun beeku? Innoo maa rakkoon qabu? Ati ergaa koo kana dhageessennaan. Eessaa kaasee akkan jalqabu iyyuu hin beeku. Miira koo kana jechootaan ibsuun natti ulfaata. Dubbadhees dubbisuuf jedhees dubbachaa hin jiru. Yeroo dheeraaf waan ani hojii rakkachaa tureef sitti machuun qabadee waan ani yaadeef. Yeroo tokko tokko hamma waan jaallattu dhabdutti hammam akka waan sana jaallachaa jirtu siif hin galu jedhu. Anis akkasin ta'e. Nan jaame. Si hubachuutu natti jira. Kanas ta'u sanas amma naaf galeera. Waanan dur qabu, waanan amma dhabe. Garuu wanti baay'ee nama gaddisiisu waanan dhabe naaf deebisuuf ati na biraa dhibuu keedha. Yeroo tokko tokko bakka namni hin jirre deemee sagalee koo ol kaasee ni iyya. Tarii yoo sagaleen koo kun karaa argate si qaqqabeedhee yaadeen. Tarii yoo iyya koo kana dhageesse yoo waanan keessa jiru kana naaf hubattee deemi. Garuu akka inni si biraan geenye beeka. Namoonni bugaru jaalalli waan gaarii dha osoo yaadu yeroon akkasitti na dararu. Yaadannoon nuti qabnu kolfi keenya durii sun fa'a yeroo inni dhibee ta'e na dhukkubsu. Nama gaddisiisa. Yaada kee jalaa baqachuu illee hin dandeenye.